taate yeroo ammaa deemamaa jiru haala ammaa keessatti deemamaa jiru haalli ilmi namaa ammatti jiru taate yeroo ammaa uummata wallaggaa irratti ta'ame wallahi billaahi waan nama gaddisiisu waan miira keessa nama galchu waan laphee namaa cabsu jechuudha. Wallahi dhugaa dubbachuuf ammallee natti dhaga'ama. Yeroo ammaa kana keessatti waan addaatu uummata wallaggaa harmee abbaa haadha obboleessa obboleetti irratti deemamaa jira jechuudha. Wallahi garuu taatee kanarratti namoonni hedduun dubbatanii jiran. Asliin maaliif dubbate? Namoonni hedduun gadda isaan ibsatanii jiran jechuudha. Maaliif uummanni dhumaa jiru uummanni wallaggaa uummata miskiina jechuudha. Uummanni dhumaa jiru wallagga uummata dhugumatti wallahi baay'ee namatti dhaga'ama. Miira keessa nama galcha. Uummata wallaggaatti rabbuutti haa dhaabatu. Ani beeku. Ganamseen ona የሸይጣን ሽራቸው ቀድሞ በጀነት እያንዱ ጎረቤት እንደሆን ጓዴ ሰይዲ በወንጀል መንገዳ ጌዴ ላልተውት ነቢ ከእንግዲህ አገባው ጊዜ ዘመዴ ganamseen ona የሸይጣን ሽራቸው ቀድሞ በጀነት እያንዱ ጎረቤት እንደሆን ጓዴ ሰይዲ በወንጀል መንገዳ ጌዴ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kamar lagi saya kesan sini ya. Asal video kan like gocu, deketina share gocu, subscribe gocu, deketina. Hali amma wala geti di maju, hali wala kekesa jo, baik fat. Baik melihat peti baik fat. Wallahi. Warroonni maatiin isaanii jalaa dhuman warroonni obboleeyyan isaanii biyyoota hambaa keessa jiraatanii maatiin isaanii biyya keessa jiru warroonni dhuman miira isaanii hedduu ibsatan. Nutis isaan wajjin jechuudha. Haadha keenyas abbaa keenyas. Fakkeenyaaf biyya tokko qoonni jiraate biyya tokko yoo beelli jiraate nama ga'a jechuudha. Biyya tokko balaan jiraate biyya tokko qabbanni jiraate. Biyya nagaa sanillee balaan gahuu danda'a. Waan kana mootu otoo Oromoo caallisuu baate balaan har'a wallagga dhaqqabe bor Harar bor Arsii bor Jimma bor Baale dhaqqabuu danda'a. Isaan bicharraa miti garuu immoo kana dhibee akkamitti ummatuma isaan irratti yeroo hunda roorrifama. Ummatuma isaan duguuguuf dhaabatan. Ummatuma isaan lafarraa fixuuf uummanni faanoo akkamitti dhaabata. Mootummaan uummanni nagaa kun uummata galii isaa galchu. Uummanni wallagga uummanni qabeenya qabu, uummata buna qabu, uummata warqee qabu. Warqeen isaanii warqee aslii kan ta'e jechuudha. Uummata kana silaa mootummaan jabeeffatu qaba. Silaa kiyya jedhee ofitti qabuu qaba. Xilaata itti ta'uu miti. Saba biraa kan itti roorrisu san silaa warra isaanii duguugusan isaan deebisee duguuguu qaba. Uummanni wallaggaa wallahi maal hunda yeroo kaan hin buqqa'u, yeroo kaan hin budeedamu, yeroo kaan hin du'u, yeroo kaan bakkuma tokkotti garanii akkuma nama uummata bari'innas bee namaa tuni nakkitti isaanitti ilaalan bicha hin beeku wallahi isin jechuudha. Harka isaanii sandagaran kun deemee harka isaanii rabbi isaan haa dugu wallahi lazim waan biraan jedhu jechuudha. Isaan harkuma isaanii san rabbiin isaan haa duguugu. Harka isaanii miskiina murasan rabbiin isaan ofii isaanitti haa deebisu. Namni gadda haga maatitti illee calise uummanni wallaggaa asliin yeroo dubbatu. Waan san galaalee ulaalee jechuudha dubbata irraan kaa'atu. Garuu maaliif marroo lole maaliif marroo ani dandaatti hin qabu jedhee murteen inni murteesse yeroo hunda kan dhumaa jiru uummata wallaggaati.
yeroo hundi kan mootummaanis dura dhaabbatu qaaddeebi'ee faanaan dura dhaabbatu qaaddeebi'ee bitaa mirgaan jechuudha uummata Wallaggaati. Uummanni Wallaggaa akkuma isin jirutti harmee Wallaggaa Rabbiin isin bira haa jiraatu. Waa jechuun hin ulfaata. Jennillee waan goonuu hin dandeenyu. Isa tokkichaan uumu qofa isinii kadhachuu. Isa qofatti isinii boo'u. Isa qofa isinii kadhachuu malee nuti waa tokko godhuu hin dandeenyu. Nuti homaa isinii godhuu hin dandeenyu. Bari namni otoo ilaalee haadha xiyyaa achi keessa jira. Abbaa kee achi keessa jira. Obboleettii kee obboleessa achi keessa jira. Jedhee otoo itti yaade uummanni kun walii galtee qabaate biyyi takka dimokiraasii taatu yaa saba keenya. Biyyi sun yoo uummanni sun hundi walii galee wal hammatee wal jabeeffate biyyi sun kamuu nagaa ta'a. Biyyi bitattis mirgattis wal qooddu keessatti nageenyi abadan hin jiru. Kun huma jiru jechuudha. Maaliif nageenyi hin jiru. Tokko walii galteen hin jiru. Lamaffaa isaan wal qoodan. Ati akkasii, ati akkana. Amma laala fakkeenyaaf Tigreen nagaan jiraatte jechuudha. Yeroo lola isaanii mootummaan isaan irratti lola biyya alaa irraa galeetiin biyya isaatiif lole. Maaliif ree haadholiin kennuun uummanni kiyya miidhamin jedhee bosona gale. Garuu Oromoon ammaa hoo maal gochaa jira? Miidiyaa TikTok irraa bichaadha. Bakka yaani hin jiraa miti akkanumatti iyyuu miidiyaa TikTok irraa bichaa lallabachuudha. Uummanni keenya otoo walii galtee qabaate akkuma afaan dubbate otoo walii galtee tokko ta'e gaafa walii galan waa hunduyyuu nuuf salphaata. Garuu gaafa walii galle manuma tokko keessa yoo walii galteen hin jiraatin abadan jechuudha. Waa tokko wanni sirraa hin jiru. Wanni afaan tokko taasisu hin jiru. Fakkeenya dubartii takka hoo abbaa manaa isin kisanii galgala ganama walittis qaamtu ta'e dubbattu ta'e abadan. Kuni hammam namni keenya akka miidhamaa jiru balbala booda deemee mana kamuu dhufaa jira. Mana kamuu seenaa jira. Wallaahi lazii ani waan dubbadhullee hin beeku garuu haala biyya keenya keessatti jiru haala uummanni Wallaggaatti jiru baay'ee namatti dhagahama. Uummanni Wallaggaa malee irra dhaabataa hin jiran jechuudha. Sababa afaan Oromoo isaan dubbatanii akkamitti afaan Oromoo biyya san keessatti dubbatanii maaliif hin dubbatamne afaan Oromoo? Afaan Oromoo isa addunyaatti akka beekamuuf deemu inshallah Rabbiin jedhe jechuudha. Isaan biyya keessatti dubbatame uummata miskiina lafarraa fixan jechuudha. Yoo yaadattu ta'e yeroo namni 200 wayi isee tokko dhume tokkotti ni yaadattu yoo ta'e bara kam keessa asuma kaloo kana jechuudha waggaa 2 keessatti moo akka 3 2 keessatti na fakkaata hin beeku garuu yaadadha. Yeroo san jechuudha waa miidiyaa isaanii xiqqaa guddaan jechuudha. Yeroo san qaama guutuun dubbatan jechuudha. Hurgufamanii miidiyaa kamuu agartu yeroo san ijoolleen akkammaa kanaa yoo ta'e garee hedduutu jira. Waa irra guddina TikTok kanarra agarsiisanii YouTube kana. Waa ilma namaa wanni dubbatu waa'ee saba isaanii kan dhumeessan qofa dubbatan jechuudha yeroo san. Dubbatanii kutuu didanii agara waan guran qabanii. Garuu namni keenya waan kana maaliif jal'isa? Maaliif irraan dubbanne? Maaliif immoo waan kana akka garatti hiikamutti hin laallan? Eenyutu si dhaga'ana? Fakkeenyaaf eenyutu na dhaga'a? Homtuu na dhaga'u. Odoo sa'aatii 24 YouTube irraa iyyaa oolee homtuu na dhaga'u. Ila warroota beekantii qaban warroota TikTok sanuu yoo ta'e irra guddinaan namni karaa Facebook kanaan waa hordofaa. Kanaaf namni karaa peejii Facebook kanaan jechuudha ka waa hordofu. Kanaaf obboleen kiyya
hamuu nuti warroonni biyya namaa jirru hamma dandeenye ummata keenya kanaaf du'aa gochuudha jechuudha. Ka darbeef rabbi rahmata isaanii haa godhu. Ka kiristaanaa biyya itti haasabattu ka muslimaa rabbiin jannata isaa gammachiisa. Garuu mootuyyuu nuti hamma dandeenye du'aa gochuu fi hamma dandeetti narraa dubbachuuf yaale. Tarii namni takka dhagayaa namni lama dhagayaa yookiin hamma kanatu waliif faayidaadha. Qisni galee boodeen kiyya kuni faayidaa keenya jechuudha. Namni waa tuffata. Namni waa tuffatu utuu hin taane otoo waa dhagee bareeda. Otoo walirraa dhageenye otoo wal tuffachuu baanne wallaahi bareeda isa dhuma qabneedha. Maaliif suuta wal jalaa socho'aa jechuudha. Ijoolleen biyya ambaa keessa jiraatte maatiin isaa harmee isaa kadhabde obboleessa kadhabde obboleettii kadhabde meeqa kamtu jira. Yookiin kameediyaa qabdu yookiin kameediyaa hin qabne kun meeqa kamtu lafa kanarra jira. Garuu maal inni jira homaa nuti wanni sochoosaa jiru jedhamee callisama. Homaa nuti wanni dubbanna qoonu jiru. Homaa nuti maaliif jenna. Homaa nuti akkasuma garuu mootii jechuudha. Kuni wallaahi ana akka kootiitti baay'ee na gaddisiise. Yeroo dubartiin takka koonsirratti argatan nama guddoodha. Dhiiga isiitu achi keessa jira. Hattaa yoo dhiiga Oromootu isii boochisa jechuudha. Wallaggaa kootiitti yeroo isiin boottu miira keessa singacha. Viidiyoo sadii ogaatan maaliif obboleen kiyya utoo ilmi isillee achi keessa jiraatu baate utoo intalli isillee achi keessa jiraatu baate isii boochisu. Maalirree Oromummaa fi dhiigummaa sanii garuu isiin foontu achi keessa jira. Foontu maatis warroota dhumasan keessa jira. Kanatu isii boochisa. Dubartiin tuni nama har'a boo'u miti silaa garuu isii boochisa. Nuti waan biraan wanni goonu jiru. Wanni nu goonu du'aa ofi godhuudha. Kan achi warroon dandeettii dubbannaa qabdan, warroon dandeettii haasaa qabdan, warroonni karaa feesbuukaatiin maxxansuu dandeettan uummata kanaaf sagalee ta'a. Uummata kana bira dhaabbadha. Akkasuma waa'ee asliitti yeroo kan deemanu ta'e asli yoo gama tokko ilaala dhugaa isaallee ni fakkaata. Yoo gama tokko ilaala immoo homaa ani hin beeku. Maaliif marroodoo akka aslii yoo asliitti deebine akkamitti otoo ati jirtu, otoo ati hidhattee jirtu, otoo ati waraana qabdu uummanni kee wallaggaadhu. Ati maaliif gumaa keenya baasin? Ati maaliif gumaa uummata Oromoon baasin? Erga gaafa Haacaaluu Hundeessaa darbeeti, erga gaafa mootummaan aangootti dhufeeti, ishee sunu darbee jira. Erga gaafa Haacaaluu du'eeti akkamitti gumaa yookiin immoo kaabinee tokko ristis yookiin immoo tuyyuu diffin godhe yookiin immoo tuyyuu karaarra isa kaayee maal agarsiise? Gootummaan isaa maali? Kan jedhu miira kana keessa na fakkaata. Namni tokko nama waa godhuuf asitti akkaataa qabaa, karaa qabaa, seensa qabaachuu qabaa. Yoo nama sannas fakkeenyaaf kaabinee tokko cimaa, kaabinee tokko jabaa, kaabinee tokko akkas gara mootummaatti dhiyaatee jiru argachuuf, nyaachuuf nasbee nama sanii baasuuf ni ulfaata. Waa'ee asii irratti jechuudha. Waa'ee asii irratti maaliif kana kaasee marroon kan inni jiraatu bosona bakka bira. Fakkeenyaaf yoo Wallaggaa waataa yookaan inni Baalee jira yookaan inni bakka biraa jira. Kuni hidhattoonni waboo humna qaban. Humna utoo qabatanillee namoota cimaa isaan deeggaree mootummaa keessa karaa kamiin Finfinnee seensinna jedhanu gonkumaan qaban abadan. Hundi isaatu xilaata waboo waan ta'eef asirratti haabsanii kana hubachuu qabu. Garuu wanni nuti marroo ammallee nuti komii irraa qabna. Nutuyyuu marroo irraa komii qabna dhugumatti yoo dubbanne. Yeroo hundi kan miidhamaa jiru uummata Wallaggaati. Yeroo hunda uummata Wallaggaa miidhamu kana isaanumaaniyyuu akkuma asliin jedhatti miidhaqqabaa laala. Yeroo hunda sabar marroo akkuma asliin jedhe haadha isaatti osoo hin dura tumamaa ture.
ni beeytan. Abbaa isaatu tumamaa ture ni beeytan. Obboleen isaatu tumamaa ture ni beeytan. Fakkeenyaaf obboleessi marroo tokko Ameerikaa jira akka ta'e beeku garuu waatu jira. Kuni marroon garuu komii nuti irraa qabnu. Kaabineen ajjeesinu. Isuma uummata Wallaggaa fixee lafarraa duguugaa jiru maaluma kun rashanisanitti rashanuutiti. Bara uffateen uffatta. Uffata nama kafee uffachuu dandeetta. Uffata kafee uffattee seenuu dandeetta. Gaafa dhiyoo tana yooma kanallee gaafa akkasuma waa'ee wantaa kun kanallee maal jedhanii maxxansan Oromootu seenanii waa'ee uffata agarsiisanii afaan bakka isaan garuu waa hundumaa hattaa ka Oromoo ajjeesullee ufumaa isaaniitti ajjeesan Oromoo ajjeese jechaa jira. Komiin asliin ammallee marorraa qabu yookiin warroota bosona jiranii qabu waboo sanii qabu akkamitti uummanni Wallaggaa yeroo hundumaa isin bar Wallagga bira taree Harargee ittisuu danda'u. Warra Harargee bira taree warra Arsii ittisuu danda'u. Warra Arsii bira taree Arsii si komandoof warra ittisuu danda'u. As deebi'ee garuu akkamitti uummanni Wallaggaa yeroo hunda rasa yeroo hunda lafa isaaniitirraa buqqa'u yeroo hunda maaliif rashana dubbichi dhuguma yookaan immoo ilaala dubbichi dhibbumaan dhibbatti dhuguma. Bakka biraan ittisiniyyuu uummata Wallaggaa ittisuu danda'u. Maatisuu danda'u. Kana komiin uummanni irraa qabu. Komiin uummanni irraa qabu nuti illee keessa keenyatti hin dubbannu malee hin gabbaanee akka asii isinitti fincillu malee keessa keenya kun hin jiran dabatina. Keessa keenya kun hin jiru. Uummanni Wallaggaa duguugamuu fi uummanni Wallaggaa gudeedamuu fi uummanni Wallaggaa dhuguun maaliif barbaachisa? Eessa jira maroon akkuma inni jedhesa? Warruma kaleessa rashaanis silaa jechuudha. Isaan rashananii deemanii miti uummata Wallaggaa silaa harka 100 godhee deeffatu. Jinni abdii irraa dooba harkama 100 keessaa 50 yookiin 40 gochuun silaa abdii akkasii nama daraarfamudha. Hundi isaaniitu mana taa'ee nama waan kana keessa ofiitii qabu. Ammataa kiyyatti dubbatu malee nama waan kana yaadu. Eessa jira marroo yeroo hunda Wallagga yeroo uume nama jettee dubbatu. Ani mataa kiyya. Maaliif ree? Namni kun hidhatee bosona galaa. Uummata isaatiif bosona gala erga ta'e akka uummata isaatiif bosona gale har'allee bosona galee uummata isaa ittisuun dirqama isaati. Bakka bar miskiin biyya Arabaa mallaqa bu'aa miskiin Ameerikaa maali nama akkaminni namni yeroo gargaarsuma isaanii kanarratti nama asirraa namoonni hedduun jechuun namoonni sun wanti bituun suni nama waggaa dheeraa nama sanarra ture dhaloota isaatirraa qabee hamma guddateetti na fakkaata ta'e hin beeku garuu namni suni wanta isaan baasee waboof kennuun isaa maali? Uummata kiyya kana haa ittisuudha. Senegaal uummata kiyyarraa balaa haa deebisuu jedhe. Garuu balaa deebisuu noo nuti homaan argine hamma ammaatittis akkatti jirra jechuudha. Akkatti jiraachuun maali? Uummanni keenya lafarraa duguugamu ta'ulfaa ka daa'imaa ka dargaggeettii wallahi nama ajaa'iba. Kanaaf nuti waan jennu qabnu hamma dandeettanii du'aa godhaa. Rabbiin balaa isaan fidan kan isaanumatti Rabbi haa deebisu. Musiibaa fidan kan musiibaa kana Rabbiin isaanumatti haa deebisu jenna. Kanaaf viidiyoo kana laayik gochuu fi sheer gochuu sabskiraayib gochuu yaada keessan barreessuun dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi